yoo fedhes Cloroxii dhugaa. Sani maal deebista maggee abdii si jalaa fudhachuuf rakkoo kam shari'aa nagaa furii Way isiniif himu? Hundummaan barbaadna. Yes. Warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan hordoftoonni keenya hundi keessan har'a waan adda irratti qabannee isiniif dhiyaanne maggeetu irratti qabannee isiniif dhiyaanne keessummaa ajaa'ibaa qabaddeetiin isiniif dhufe keessummaa tanaa wal baraame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. YouTube maggee jala kan argamtan hundi akkam jirtanii nagaa qabdanii. Nuti nagaa qabna akka na beektanitti gaaf na beektani jedheeti yaada. Saayititti maggeeti. Akkas Nama jabaadha. Akkas jetti gaa dhugaadha. Dhuga. Warri dhugaa jettan komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jecha. Arraboodaan tana boodaan fatiyaa YouTube kanarrattis fatiyaa irrattis keenya abdii maggee hajuu irrattis waliin jira isiniin jecha wal bira jira. Egaa akka maggeen jettutti YouTube maggee irrattis waan addaa isiniif finnee dhufna. YouTube kiyya irrattis abdii maggee kan jedhu irrattis isiniif finnee dhufna. Isin egaa nu bohaarsaa wanni isin irratti balleessine yoo jiraates komentii jalatti barreessaa. Wanni akkanaa sirrii miti yoo hojjettan taate komentii jala nu barreessuu ni dandeessanii. Akkasiin isiniin ja'a maggee akka beektanitti gaa beebiin ni jira. Innaa Rakkisuu jira xiqqoo. hedduun rakkisuu jira beebiin. Innaa beebiin illee gizee dhalatee finnee dhufuu dandeenya. Nuti hanga dhumaatti wajjin jirra maggeen obboleettii tiyyaa. Namni dhugaadhaan walitti dhiyaatee yoomiyyuu addan bahuu jechaadha. Maggee akkan dhiyaadheetti argetti akkuma kiyyaa nama feetii nama jaallatti. Nama waliigaltii jechaadha namni tokko yeroo walitti dhufu itti ulfaata namaa naasa'u garuu nuti atuun bubbuliin wal barree inshallah rabbiin tiyyamoo hanga dhumaatti nuuf haa godhu isiniin ja'a. Saniifuu tana booda waliin jirra diraamaalee adda addaa isiniif dheerina. YouTube maggeetuuf hajuu kanarratti waan adda addaa hafuulaatti dibatan waan akkuma tana dura isinii dalaguu turetti isiniif hin dalagaan isiniin ja'a. Maal si'ee nafatiyaati amma tana boodame. Maggeen maal si'ee kanaan jetti. Anammoo wanni eegoo jiraatte ilmoo tiyya. Ani immoo wanni eegu jaarsa tiyya. Jaarsa kiyya fuuldura dhufee amma jaarsa kiyya maqaa isaa yoo wallaalellee rabbiin naa katabee jira. Naa meemee jaarsa kiyya fuulduraa yaadaan malee waa biraa yaadu akkasiin isiniin ja'a. Maggeen egaa amma garaa qabdii kana nafeessisee sana nafeessisee yoo nuun jettee marqaafaa abdiin dalageetti kennu jira. Guyyaa guyyaatti naa dalagii jetteen isaan. Guyyaa guyyaatti dalaguudhaan malee nyaata biraa nyaachuun na jibbisiise. Dhaggeeffadha. Kun sirriidha. Innaa maggeen kanaan booda YouTube irratti guyyaa guyyaatti nu eeggadha. Waan adda addaa kireema fuulaa keeka akkatti dalaganii ni jiranti bakka waan gorsa obboleeyyansiiti waan irratti mudatee waan argitee yaani isiniif uftee ibsitii jechaadha maggeeni. Rakkoo hin qabu nuti walii wajjin jirraa gizee hundaa innaa akkasitti du'aa godhaa fi maggeedhaafis kanaan booda isin dhukkubiin si ga'ee jira hanga dhaltutti rabbiin si faana haa ta'u jedhaati du'aa keessanis irra buusaa fi du'aa barbaachisaa jechaadha. Maggeen egaa engaddaa komentii jalatti maaliif ustaa maggee jettanii jirtan? Maaliif ustee maggee jechuu turtan? Ishee fi abdii haasoo ture eessaan haasoo na dhiisan? Haasoo na dhorkan. Haasoo na dhorkan. Eessaan hin dubbadda yoon hin dubbadde sagaleen tanteen dhagaamtu jettan. Eessaan haa dubbaddu? Amma waan hin barbaade gaafachuun hin danda'allee namuna bira jiru. Namuna bira jiru kophateenya jira. Waan barbaanne wal gaafachuu ni dandeenya. Rakkina shamarranii. Na fakkaate. Hayyee. Waan gaafa san maggee maaliif ustaanaan jechuu turtan? Arra waan takka gaafachuun fana.
fatiyee Wayye magiyye. Jedhika. ጊዜ ሁንደት ሲቲ ሀሳው ሁሌም በሬዳ ምትጄቲ ያዳ ግን ዋን ከላ ኤርጋ ክሮሎክስ ሉይዴ ቦዳ አማ ሳን ኬሰ ጅርቱቱን ማ አካም ኬሰ ጅርት Wallahi magge an ergan oge yani waan hedduun baradhe anarraas namni barumsa akka fudhatuun barbaada ijoolleen shamarranii keessattuu waan hedduun irraa barachuu danda'anii miidiyaarra bahanii waa'ee jaalalaa haasa'uun akka fokkatu akka dhalaarraa fokkisu yani barachuu qabani jedheetii yaada maaliif isaan immoo yani waan ragaa fidee fi dhufu hin dandeenye malee onnee kiyya kana banee agarsiise silaa isaanuu waa hunda ni fahaman jechaadha. Sanummaa dhugaadha. Gin silaa arra wal barachuu baannee gaafa san wal baranne wanti kun hundi hin dhuftu jeetii yaada. Sirrii jechuudha. Akka keenya wal beekuu dhabuudhaa saayiba ishii biraa dhabuudhaa nama ishii biraa dhabuutu kana hunda ishii godhe namni nama hin jaalanne hin jiru dhugaa yoo dubbanne hundi keenya agarree irra koonis irra dabree koonis keessa jira hundi wanni ilmaan yani shamarran ta'e hundi akka jeetii yaada. Akkuma ati boochesanitti booyan jeetillee ni yaada. Maaliif fi gin isaan rakkinni garaagarummaan maali miidiyaa irratti hin baane keessaanii. Ati ammoo kophaa ta'uu kan keessantu miidiyaa irra si baase jeetii yaada. Namni waan akkanaa kan yani ilma namaatiif jettanii lubbuu teessan balleessuu yaadda. Dhugaa rabbi anfatee irratti barnoota isiniif ni ta'a jeetii yaada. Angama kiyyaan yoo inni nan barbaadin aannan hunduu isaaf jee. Kilooreksii miti jettee maggee dhaggeeffadha. Aannan hunduu godha. Ilaala. Aannan hin Wallahi laazim. Fedhii kiyya malee aannan illee dhugu. Maaliif wanni guddaan namni ati wajji jiraattu sun wajji dabarsiteellee tahee wajji jiraatullee tahee dhiirti akka uummata shamarraniiti miti. Jaalalli isaanii daftee dhumatti yoo takkaata sirra bareeddu wayis takka sirra maallaqa qabdu akkasitti deeman addunyaa namaa tana saniifuu waa hunda caalaa wanni shamarran taatan hundi keessanuu waa hunda caalaa dura mataa keessanaansa wanni akka mataa kan keetitti qaalee addunyaa tanarra anni jira jee yaadu dhugaa rabbi silaamaan tana fatiyaan gaafa san rabbi ittiin fedhine halubbuun baatu taate gurbaa san maaltu irraa irrata waan takka umaa takkaa wajjin fakkaatu aslan si galte saniifuu hundi keessanuu waa hunda caalaa mataa keessanii fi warra keessaniif jiraadhaan isiniin ta'a. Saniifuu fatiyyee ammaan tana duba barnoota guddaa irraa harkattee jeetii yaada waan dabarsan hundarraa. Deebitee yoo jaalalti lammaffaa si qabdi jaalalti haga lubbuun jirtutti nama ni qabdi jeetii yaada. Yoo si qabdi waan akkasii san ni goota. Laawwee abadaniin siin jee baramma maggee akka na gaafattetti duraan akkan amma taa'ee viidiyoo kiyya ilaalee anaa mitiin ja'a. Anaa miti. Gisee kophaa kan taatu sammuun dandeesse rabbashantii namoonni hundasu. Ammas ilma namaa gisee gorsitanii isin nu dhageessu isin maarreedha isin gorsan dhageessu isin akkasii miti ilma namaa kan gorsanii ilma namaa ofitti qabanii bootaa ishii san buutee if laalteeti waan takka yoo yeroo namaan jechuuf deemtu dura bootaa nama sanii buutee if laalta akka yaada mataa kiyyaatitti. Wanni sun yoo kanama dhukkubsu taate wanti kun dhuguma nama dhukkubsaa ifin goddeen jechuuni irraa bira jiraatanii jajjabeessu. Ani ishii wal gaafa san ishii wallaaluu kiyya malee wallaahi laazim yaani wanni hundinuu waan rabbi dabarse jeetii yaada. Inni duudi jee yaadu wallaahi laazim osus laa gaafa san wal beekne maaliif hagan danda'u takkatti itti dhiyaadhee amma ishiin abdii walis saayiba hedduu takka turan malee anaaf ishii waliin beeknu ture. Wanti hin taa'u ture. Amma hedduun gaafa kan viidiyoo maaliif irraa dalaguu ooltanii gaafa ishiin dawaa duudhisan. Intala dhalaa takka taate an dhala mataa kiyyaaf ol bahee miciyyoon tun akkana taate ishiin beeku waa'ee ishiidhaan beeku maalirratti akka akkas taate hin beeku. Miciyyoon sun dawaa duudhi akkana taate gisee jenne akkamitti waan hin taane kun waan hin taane namni hedduun akkas jechuu turte humna maal jechuun jira gaafa silaas bira dhaabbatu qaban si bira dhaabbanne. Ammaan tan ammoo siin dalagachuudhaaf waliin dhiyaachuu dhabuu keenya malee
wanni dalagaa fi kana walitti fidee hin jiru jeetii yaada. Akka maggeen jettutti namni tokko maggeef abdii ni beektani sirriitti isaan isitti dalagachuuf jettanii ni yaaddanii isin garuu isiniif hin ibsaan maali wanni isiniif ibsu abdiin maggeen anaaf haaraa yoo taate abdiin amata 4 dura ilaalaala amata 4 dura adam ni beektanii adamis jechuudha adam ni beektanii adam yeroo ilmoo qabaa inni isa jechuun bakrii jennaan jira isaan anaaf qaaliidha anaaf bakka qabani maaliif seetanii obboleeyyan tiyyaa gaafa rakkadhu na cinaa dhaabbatanii mana dhabee mana rakkadhee isaan bira galee yaani isaan wajjin isaan dhiira miti dhiira wajjin isaan dhiira ta'anii wajjin bulaan ture way ilmoo ummaatiyyaa isaan silaa dhiira biraa taate natti taphatti garuu isaan yoomiyyuu kan na keessaa hin banne maalitti seetan akka obboleetti ofitti na laalanii na siqsaniif akkasitti jaalladha hangaarraa duraanis silkiidhaan darbinee wal dubbisna nuti haaraa miti abdiin anaaf haaraa miti adam anaaf haaraa miti dubbisanii angii wali hin beenu ani maggee na barsiisii jedheetiin jira wallaahi isiniif hin dandeenye maggee na barsiisii minaamin ja'an maaliifi namaan wal barachuun bareedaadha wallaahi maggeef isa bira tuman kulorestiin dhugiin durayyuu wallaahi dhufee dubbisuniin fedha ni beektani gaa waa'ee jireenya naan qaqqaba rabbiin jenne jechuudha kanaaf jennaan ilma nama jennaan usee haasa'anami waan feetanii haasa'uu dandeessan nuti garuu keera sinin goon wallaahi namni gaarii hojjetu osoo silaa irratti dalagannu taate gaafa silaa addunyaan irratti ol baate waan dila haasoitu sanii aywa gaafa sana ilaali amma abdiin narraa haasa'e adam narraa haasa'e hedduu bareeda haala kiyya ni beekanii maalummaa tiyya ni beekan ani duriyyee ta'ee ani nama gaarii ta'ee sirriin na beekan garuu maal kan sin beekiin sin madaaliini kan si beeku si haa madaaluu ja'a oromoon maaliif seetan adam saa sanatti gabbayee suuraa kiyya laala mucayyoon kun akkas ni beekan seenaa tiyya silaa akkas godhanii baasanii natti dalagan abdiin silaa ni dalagan maaliif seetan sammuudhaan namni isin caale namni yaaduu qaba fageessee yaaduu qaba kanaaf isaan narratti dalaguu dhiisanii har'ammoo anis isaanis mana tokko galla bakka takka galla wal jabeessaa wal guddisnaa jechaadha abbaan maraatu asirraa of fannisaa jechuudha yoo fedhes kilooreksii dhugaa gariin ammoo maal jechuu jira warra sanii maal deebista maggee abdii si jalaa fudhachuuf rakkoo kam shariyaa nagaa furii way isiniif himu innummaan barbaannaa bas ilaala ilma namaa isiniif himu an abdii yaani isii jalaa fudhachuu atuun fedhe duraan wal beekan ture isiin maggee duraan beekan atuun nuti wal fuchuu barbaannee jechaadha garuu akka obboleettiitti na laala adamiinis jedha gaa saamrii jalaa fudhachuu fi naan ja'aga wallaahi an jechuudha isaan gidduu buleetiin jira isaan sedeen gidduu isaanii akkatti natti hin buune isaan akka obboleettii ofiitti jechaadha akka obboleeyyanii waliin argitanii waan ta'eef jecha hedduun keessan abdiinis hin dhiisu adamis hin dhiisu maarree jechuu dandeessan wallaa abbaan feetee waan barbaadde jetti malee ani isaan irraa yoomiyyuun dhaabbadhu jechaadha. Saniifuu tana booda inshaallah haga rabbi jeetti wajji jirraa fatiyaa wajjin waan adda addaa yuutuuba keenya hundarrattu isiniif dhiyeessina fatiyaa irrattis yuutuuba keenya guddaa irrattis maggi yuutuubii irrattis sabskiraayib godhuu hin irraanfatina maggi yuutuubii sabskiraayib godhaa fatiyaallee akkasuma maggeedha gaafiin qaba isii qofan na gaafata hayi gaafadhu ni dandeessa maggeedha gaafii kana qabu mee dhalaa ta'uu feeta moo ilmoon kee dhiira ta'uu feeta? Duraan hangafa dhalaan dhaluu fedha yeroo ulfaan godhatiin dura jechuudha hangafni kiyya silaa dhalaa ta'e des na ja'a ture amma gin ergan beekaa waan hin haadhatee argeef isaanii lachuutoo taate an siin dhibu nan dhibu lachuutu ni fedha abbaan abbaan gin dhiira fedha maggeemee saa kanatti waan si feesu bichaanis wajjiniin gala waan salphaa ta'e fidaa nuna jettu garuu waan fagoo jiru fidaa yoo jette
Mi maal taana nuti kana qofa naa gaafate. Saka Itoophiyaadha. Ammaggee gaafasiin waan humna kiyya ol ta'edha gaafatte gateetiin bada. Biddeen Itoophiyaa na feesisu jira biyya namaa biyya Rakkoon qabu ni dhufani. Biddeen inni seenagin biyya teenya kana biddeen Itoophiyaan seenu. Ameerikaan deemuu fedhaan jedhin dura. Isa qofa nutti yaamin malee waan feete nu ajajju waan feete ni taanaaf garuu Ameerikaan nageessa Awustiraaliyaa Kanada nageessa jennaan ani keessa harkaan bakka maaloo akka nanna feesisu eegalte kanaan gaafa guddatte fa'a maal gooname rabbis naa dandeesse kun abdii teessee marqaan marqii jetti ansii marquu ennaan waan inni hojjete natti tola nama akkana argitanii Ammaggee ansii hojjedhu waan inni dalaguun fedha. Warri biddeen Itoophiyaa na arguu dandeessan na argana. Guyyaa rabbi. Dhageessanii duuba waan isiin jettu. Akkasii maggeenii argitanitti. Maggeen nama isii wajjin haasa'ee taphatee yaani akka argitanitti bashaashaadha. Yaani kolfitee taphatti namatti dhiyaatti. Ana ammoo ni beektanii isaa 24 afaan banaatii godha. Namni hedduun obbolaadha. TikTok irrattis obboleeyyan jedhani maaliif isiniif hin hima? Waan kana alaana hima dhiisi. Maggee waan wal fakkaanneef isiniif himu hedduu bareedna. Dimpilii kana ni qabna. Namni immoo hin qabu hin jiru. Hedduu babbareedna nuti biskuutiidha kanaaf wal fakkaannee bareedduun lama wal bira dhufanii wal fakkaatanii nuti obboleeyyani bakka akka ummaan tokko nu dhalteetti ilaala maali yoo jettanii bakka nuti lamaan dimpilii qabnaa babbareedduudha haalli keenya tokko fuulli keenyas xixiqqoodha maggeen suuta haasofti ani immoo sagaleen tiyyaa jedhama bicuusii jecha amma takka jedhaanis isiiniin barsiisa saayibarraa baratanii waa hunda kanaaf jennaan akkasiin siniin ja'a wal fakkaannaa'ee galatooma warreen nu faarsitanis warreen nu arrabsitanis yoo jiraattanii shukran kana malee waa tokko siniin jannu maggeen gaafadheera gaafii maalii gaafadhu jedheetiin yaadaa jira biddeen inni na ergaa siniin jennu raanfatina biddeen ergaa fi warri dandeessan keessaa harka baafadheetiin jira akkii fidinaan hin jedhin malee asin jiru rees laa jiraatiin umma fichisiisa ilaala argitanii miti innaa kanaaf jennaan maggeen ammaan booda waan fuula kireemii keeka dalagu waan feetan ruuza dalagu paastaa nusquddaa waan feetan isinii dalagaa dhufnaa waan adda addaa isiniif finnee dhufnaa inshaallah isin ammoo warri haarayaa taatan subscribe share like Tuqanii dabarfachuudha wanni nama miituun jiru wal guddisuudha wal bohaarsuudha wal jaallachuudha maggee amma gaafii qabda kana booda sittin dheeressu rakkoon qabu. Anis as keessaa waa fidi jechuudha. Ayyaa rabbiiti yaa waa jira garuu mana ni jira. Jedhi gaa maal jetta maal dhamsa maalii dhamtaaf yaani? Isaan immoo biddeen Itoophiyaa naa ergaadha. Hai maal taatee mucayyoo biddeen Itoophiyaa naa ergaa jetti warreen egaa waa'ee beektanii erga isinitti meetiin jiraan isintutti gaa gogaan jiru sanillee yoo dirqoshii yoo jiraatu taatellee naa erga rakkoo takka hin qabu. Maggeen bakkee bahe qoraan funaanii naan jedhin takka turte sodaatatiin jira ni sodaadhaan nama kana ni sodaadha nama garaa qabu. Daafuu nagaan nuuf turaadhaa hedduu takka isin jaalannaa ofnee isin bohaarsinaa gisee hunda isin bira jirraa. Isinis nu bira jiraadhaa waan nu gaafachuu barbaadan komantii jalatti waan barbaadan maggeetuu jala galaa barreessaa abdii jala galaa barreessaa siniif deebisna akka ajaa'ibaa jechaadha waan isin barbaachises nu gaafadhaa hamma dandeenyu isin gargaarraa warreen immoo dhalaa taatanii gorsa barbaadna jettanis sirriitti isin gorsinaa kottaa manni keenya banaadha ulaan keenya hin cufannu abbaa feetanii fuutu kottaa seenaa isiniin jenna. Like, subscribe, share, gochuu hin raanfatina. Hedduu takka isin jaalladha isin kabajna. Bye bye.